oduun keenya irraa egaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira isaan jalqabna. Waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni ammallee furmaata hin arganne. Ammallee waraanichi itti fufaatuma jira. Akka biltsiginnaan namoota gara gargaarsa sana akka laalanii fi wanta naannoo Tigraay keessa deemaa jiru akka qoratanii dhufan ergee ture jedhanii haala sanaanii namoonni achi deemanii dhufanii waraanni kun akka itti fufe himanii kanaanii riipoortiin isaan dhiyeessan waraanichi dhaabbatee haa jedhamu malee waraanichi tasumaayyuu akka dhaabbannee fi ammallee waraanni hamaan Tigraay keessatti akka gaggeeffamaa jiru deebi'anii dubbatanii jiru jedhama. Haala kanaan egaa jidduu kana Abiyyi mataa isaatiin cinqamee jira, callisees jira. Wanti inni dubbatu, wanti inni gochaa jiru hin jiru. Garuu wanti baay'een akka walxaxaa jalaa deemedha kan dubbatamu. Haala kanaan har'aa warri wayyaanee tarkaanfii fudhannee jedhanii egaa dubbatanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay akka dubbatetti har'aa iddoo hedduutti waraana geessineeni namoota hedduu rukudnee jirraa jedhanii jiru. Haala kanaan iddoo Abrahaam Asbahaa jedhamutti waraana biyyattii rukutuudhani nama 140 ol ajjeesnee jirraa jedhanii jiru. Haala kanaanis egaa nama garagaraa yookiin hooggantoota garagaraa achi keessatti ajjeesnee jirraa jedhanii jiru. Gama biraatiinis Hawuzeenitti loltuu paatroolii gara Hawuzeen deemaa ture. Riphee lolaan keenya eeggachuun milishaan naannoo isaanii eeggachuudhani paatroolii lamaan kana rukutuudhani namoota hedduu rukutanii ajjeesanii jiru. Isaan keessaa namni tokko koloneel Shugguxee nama jedhamu ajjeesnee jirraa jedhanii jiru. Haala kanaan egaa wanta isaanii jedhani baay'eetu jira. Gama tokkoon tarkaanfii karaa lolaa kana fudhanne jedhanii jiru. Gama biraatiin nama nagaa tokko ajjeesaniiru. Nama nagaa san nuti hin gabaasnu. Ajjechaan nama nagaa yeroo kamiyyuu nuuf akka poolisii akka himaammata miidiyaa keenyatti namni nagaa kamiyyuu ajjeefamuu qabu. Kan waraanaa namni kamiyyuu akka du'u hin barbaannu. Hunduma caalammoo namni nagaa ajjeefamuu qabu. Isa akka injifannoodha isaan jedhanis nuti akka injifannootti ni ilaallu nama nagaa ajjeesuu. Egaa haala kanaan egaa waraanni kun akkasumatti itti fufee jira. Gama biraatiin naannuma kaabaa kanaa warri Tigraay keessattuyyuu biltsiginnaan Tigraay lafti Tigraay kan qabame Amaarri kan qabate jechuudha. Yoomiyyuu taanan lafa Tigraay yoomiyyuu taanan nu jalatti bulaa. Nuti amma Tigraay keessa tasgabbii waan hin jirree fi walitti dhufeenyi walitti bu'iinsi hamaa waan jiruudhaaf malee yoomiyyuu taanan lafa keenya dabarsinee hin kenninu jedhanii jiru. Haala kanaan egaa baay'een isaanii didaa jiru. Baay'een isaanii baay'ee aaraa jiru. Dhimma kanarratti maaliif kuni ta'a jedhanii dubbachaa jiru. Kanaanii egaa fuuldurattis wanti kun ammaaf haa ta'u malee akkuma kaleessa isinitti himne lafa kanarratti mootummaan naannoo Amaaraa poolisii ramadaa jirus warri kun hadheeffataniiti kan isaan mormaa jiranii. Kanaaf booddarraa madda walitti bu'iinsaa ta'uun isaa waan hin oolle. Kanuma wajjiniin egaa waan har'aa kaleessaa dubbatame tokko isinitti himna. Hoogganaan poolisii Amaaraa waraana nuti jalqabe jedhee ifa baasee jira. Abiyyi kana dura waraana kana jaalannee otoo hin ta'in dirqamnee itti galle. Nuti jaalannee otoo hin ta'in dirqamneeti. Kan itti galles immoo waraanni keenya naannoo Aksum kan jiru sana waraanicha itti marsanii izii sana itti marsanii waan rukutaniifi jedhee jira. Kanuma wajjiniin egaa jalqaba rukutame kan isaan jedhanii naannoo Kuhaa kan jedhamu Kuhaatti egaa halkan itti marsanii rukutanii. Kanaaf waraanni keenya bakka rafee jirutti waraanni keenya bakka waan hundi nagaadha jedhee ciisee jirutti isaanii halkan itti qophaa'anii dhaqanii kaampii isaatti
Erga rukutaniin booda waraanni muraasni gara Eertiraattis ce'ee kun bittinnaa'ee maalii jedhanii argisiisaa turani. Naannoo kaabaa sanaa akkamitti akka Eertiraatti ce'an, akkamitti akka warra rukutuu dhufee rukutan waan akkasii sana naariitiivii sana jala tolfachaa turani. Haa ta'u malee amma yeroo darbe Ageenyoo Tashaagar hogganaanii pirezidaantiin naannoo Amaaraa waan kana tuttuqee bira darbee jira. Waan kana kan inni tuttuqee bira darbee nutu waan kana akkam qophoofnee jirraa akkamitti akka rukutanii dubbatee ture. Yeroo sanitti nuti akkas goone yookiin nuti daangarra jirratti qophoofnee jirraa jedhee. Har'a immoo Abbara Addaamuu itti gaafatamaan poolisii Amaaraa waan kana ifa godhee jira. Ifa akka inni godhetti egaa waraana kana kan jalqabe dura poolisii Amaaraati. Poolisiin Amaaraa akkamitti jalqabee akkuma pirezidaantichis jedhee hanga dhiyaa poolisiin keenya poolisiin addaa daangaa keenyarra qubachiisnee jirraa jedhanii jiru. Kana wajjiniin egaa wanti hubachuu qabdan adeemsa sana duraa yaalaallu. Adeemsi sana dura maaltu akka ture. Duraan dursee naannoo sanatti haala naannoo sanaa fakkeenyaa fi ji'oogiraafii naannoo sanaa mishigii qotachuu waan garaagaraa gochuun kun yeroo fudhata. So waraana kana duruma qophii jira jechuudha. Duruma qophiin jira. Durumatti qophaa'aa turanii dhiyaa hanga bahaatti qophoofnee jirraa gaafa jedhu waraanichi tasuma kan uumame waraanichi Abiyyi akka jedhu kana dhiibamanii kan itti galanii waraanichi waan loltuu dhiiziin kaabaa sunii waan duuban itti marfamee rukutameef wanta dhiibame yookiin wanta wayyaaniin jalqabde otoo hin ta'in warri Amaara dursanii itti yaadanii turanii jechuudha. Dursanii itti yaadanii turanii durumaa itti yaadamee ture karoora itti baasatanii turanii karoora baasatan sanas isinittan hima inni dubbateera. Karoora itti baasatan sanis sirriitti ifa baase. Haala kanaan egaa karoorri kun bahee itti qophaa'aa turanii loltuu leenjisaa turanii gama lamaan iyyuu loltuun leenjisaa ture naannoo Amaaratirraa leenjisaa turanii bajeta ramadaa turanii waan barbaachisu hundumaayyuu gochaa turanii jechuudha. Gama kanaan taateewwan yeroo sana yookiin yeroo muddee keessa ta'an qofaa ilaallu. Muddee afur otoo hin jalqabamin waraanni kun muddee tokkorra maaltu ta'e naannoo Wallaggaa bakka Wallagga keessatti aanaa tokko keessatti ummata Amaaraa kana walgayii waamanii ummanni Amaaraa bakka tokkotti walgayii waaman. Ilaala walgayii galgala sa'a tokkotti waaman. Sa'a 11 galgala sa'a 11tti waamanii kan immoo Amaara qofa walitti qabu jira jechuudha. Kan Amaara qofa qunnamu jira jechuudha. Kanaaf isaan erga walitti waamaniin booda walgayii kana taa'anii walgayii sanarratti ajjeefamanii jedhan. Ayiraatti jechuudha naannoo Ayiraa sanitti. Kuni muddee tokko ta'e. Muddee tokko erga ta'een booda muddee lama yookiin muddee sadii natti fakkaata. Muddee lama warri Tigraayis qophoofnee jirra. Tarkaanfiin tokkoyyuu fudhatamee jennaani qophoofnee jirra jedhanii dubbatanii ture. Naannuma sanatti immoo torban tokko dursee ajajaa waraanaa jijjiiran. Sababa jijjiiraniif otoo hin beekin ajajaa waraanaa jijjiiran. Ajajaa waraanaa gaafa jijjiiran ajajaa waraanaa kana hin fudhadhuu jette Tigraay. Hin fudhadhuu jetteeti naannoo kooti haa ba'uu jettee deebiste wanta ajajaa waraanaa sana jechuudha. Walumaa galatti yeroo taateen kun ta'us loltuun achi bahee jedhaniiti. Loltuun biyyattii achi gadhiisee baheeti naannoo Ayiraa sani gadhiisee bahee eessa akka deemu ni mamne. Eessa akka deemu hin himamne sana jechuun waraana sana achii kan baasanii kaabatti erguuf jechuudha. Isaaf sochoosaa turanii jechuudha. Qophiitti qophaa'aa turanii jechuudha. Naannoo Somaaleetis waraana sochoosanii gara kaabatti ergaa turan. Kanaaf Abiyyi duraan dursee sirriitti itti qophaa'aa ture jechuudha. Wanta kanarratti
wanta tasa uumamee miti wantichi. Kana dura Jawaaris dubbateera waan kana irratti gaafa intervii gaafatanii waraana hunduu albee qarachaa jira. Gara Tigraayis itti qophaa'aa jiru. Gara Naayis itti qophaa'aa jiru. Wanti kuni sirrii miti jedhee dubbateera. Gara tokkoon egaa wanti baay'een kan nama shakkisiisu baay'een jiraatus artist Hacaaluu ajjeesuu fi Jawaar hidhuun kun wanta kana wajjin waan wal qabatu fakkaata. Jawaar waraanni kun ta'uu hin qabu jedhee gaafa dubbatuu fi dura dhaabbatu warri Amaaraa durumaayyuu albee qarachaa waan jiranii fi nama dura dhaabate karaa kamiiniyyuu Jawaar karaa kamiiniyyuu akka hidhamuu fi waan barbaadaniif sanatti deeman fakkaata. Saniin boodadha waraana kan godhan malee sana dura gochuun ni danda'amaa ture. Yeroo kana kan isaan filataniif yerootti mijataadha jedhanii waan yaadaniif. Gama Oromootiin hundumtuyyuu jala calliseera namni waraana kana isaan mormu hin jiru jedhanii waan yaadaniif fakkaata. Dura hojii mana Oromoo irratti waan hojjetaniif fakkaata. Egaa haala kanaanii ofumaa waan kana ayiraattis waan kana ofumaa raawwachuu hin oolle ofumaa isaaniiti. Waraanni yeroo socho'u kan beeku isaaniidha. Waan garagaraas kan qaban isaaniidha. Kana keessatti egaa waan lama argine waan namtichi akkas jedhe achiin booda isa sana seecaanee xiinxallee haa ilaallu. Maal jechuu akka ta'e jechuudha. Dura namtichi waan jedheen isinitti. Namtichi sana maal jedhaa? Dura namichi Bisat jedhamu tokko jira. Inni eenyu poolisii addaa kana hoogganaa. Poolisii addaa kana kan hoogganu kuni duraan dursee warra poolisii jechuun loltuu biyyattii naannoo Humaraa jiranii makaanaayizdiidha. Isaan wajjin walitti dhufeenya qabna. Achiin booda Bisat isaanitti bilbileetti. Erga isaanitti bilbileen booda achi ka'aatoo koottaa gara keenya koottaa jedhee ajaja kenne. Ajaja kennee fi achiin booda uwwisa kennanii fi isaan ajaja sana fudhatanii gara naannoo Amaaraa dhufan. Erga gara naannoo Amaaraa dhufaniin booda bilbilee fi xaabbaradha. Dhufanii jiru maal godhuu jedheen. Achiin booda garagarchi. Isaanii afaan qawwee isaanii gara diinatti garagarchi wajjiniin lolaan jedheenii jedhe. Achiin boodanii bilbilee Tamasgan Xurunatti himee waraanichi jalqabee jira. Waraana jalqabneerraa jechuu isaati gaa'ii. Sana booda jennaaniin egaa jalqabdee qabii qajeelii naqii jedhee achiin booda sanaan booda waraanicha erga jalqabanii. Erga waraanicha jalqabaniin booda Biraanuu Juullatti bilbilanii akkasitti ijoolleen kee dhufanii nu bira jiru. Jennaanii sana booda hin gammadeesi. Gammaduu qofa otoo hin ta'in hin shakkees akkamitti ta'uu danda'a jedhee shakkee. Ana akkanatti fakkaatutti gammaduun isaa achi ba'uu isaaniiti. Shakkuun isaa immoo akkamitti ta'a jedhee yaadee jedheeti kan inni dubbate. Egaa amma namtichi waan jedheedha kun. Wanti namtichi akkuma jirutti wanta jedheedha. Haasee caanuu haa xiinxallu wanta kana maal jechuu akka ta'e jechuudha. Duraan dursee waraana kana Abiyyi kan himachaa turee fi waraanni kun ka'umsa kan jedhamu badiidha kan jedhamu badii kanaa fi balleessaa qabu. Balleessaa kanaaf itti gaafatamuu qabu. Badii wayyaanee inni guddaa godhame kan laalame waraana biyyattii sana duubaan rukutan jedhaniiti. Amma garuu dhugaan jiru kan isaaniit kan wayyaaneeti jechuudha. Wayyaanee waraana kana dura rukunni booddeerra kan rukutan malee. Booddeerra erga kuni ta'een booda erga poolisiin addaa Amaaraa waraana kana jalqabeen booda. Kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhachuu qabu badii kana hunda uumame itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu hooggantoota naannoo Amaaraa ta'uu qabaa ture. Durumaan dursee jechuudha. Egaa gara kanaan itti qophaa'aa turanii gara dhiyaa hanga bahaatti jedhanii jiru. Abiyyis mataa isaatiin hin beeka. Dhoksuu malee waraana iddoo gara garaatii sochoosuun suni duruma qophiin akka turee fi akka tasan taanedha. Kan biraa badii guddaa ta'ee kan laalamu
nuti warra loltuu achi jiran san wajjiniin dursinee walitti dhufeenya qabna. Kana dura karaa simbirtuu miidiyaa isinitti himnee ture. Jeneraal Itaamaዦoricha namni jedhamu suni Jeneraal Adam ani hojiin qabu jedha, garuu hojiin isaa Amaara achi militarii keessatti ijaaraa ture jennee ganna dura gabaasnee ture. Amma isa sana dhugaa baase namni kun. Inni kun dhugaa kan bahe akkamitti achi keessatti wal qunnamtii qabnaa ijaarree qabnaa jedhe Abbara Addaamu. Ijaarree qabnaa duraan dursee ijaarree qabnaa. Egaa kana jechuun militarii biyyattii sana keessatti naannoon tokko militarii biyyattii keessatti ijaarama mataa ofii godhateera jechuudha. Ijaaree jira jechuudha. Qaama wayii kophaatti ijaaree ijoollee keenya jedhee ijoollee sana yeroo barbaadetti itti fayyadamaa jechuudha. Kuni badii guddaa. Badii guddaa. Akkasitti ijaaranii jennaan yeroo kamiyyuu iddoo kamittiyyuu itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Hin beeknu warri loltuun socho'e jedhaman kun ayiraatti loltuun socho'e jedhaman kun ayiraa keessatti namni tokko duubatti hafee achiin booda tarkaanfii kana fudhachuu danda'a. Lammaffaa ijaaramni kun waan jiruufi ayiraa keessatti nama biraa ijaaree nuti ba'aa jirra. Walgayii waamatoo walgayii sanarratti namoota kana tarkaanfii irratti fudhadhaa achiin booda wayyaaneetu kana godhee jennee wayyaanee rukutuudhaan nutti tolaa jechuu danda'a. So kanaaf itti gaafatamummaa guddaa isaanirra jira. Namoonni kun amma akkitti isaan dubbatan mataa isaaniitiin akka waan tokko sodaa tokko malee namni tokko akka homaa isaan hin goone namni tokko akka xurii qeensatti akka lakkoofne hunduma isaa akka namtichi kana dura jedhe jechuudha. Boyaaloon akka jedhetti arafaadha kan gubbaarra jiru. So arafaa godhaniiru namicha kana. Humna tokko hin qabu, maal tokko hin qabu, warri bilchiginnaa Oromiyaas humna tokko hin qabdu callisanii hundi isaaniitiyyuu akka baalatti lakkaa'aniiru. Akka nama nobody ordinarytti lakkaa'anii jiru. So kanaaf konfiidensiin akkasitti dubbachaa jiru amma. Kanarraa egaa kan hubannu otoo seerri jiraate, otoo namni namoota kana seeratti dhiyeessu jiraate, duraan dursee namoota kana militarii keessatti nama ijaaruudhaan informaali karaan beekamne informaali hidhata uumuudhaan walitti dhufeenya uumuudhaan himatamuu qabu ture. Namni himatu garuu hin jiru. Kanaaf kunis badii guddaa tokkodha duraan dursee jechuudha. Badii sadaffaa ilaala. Badii sadaffaani namoota kana ajajan militarii biyyattii humaraadhaa dhufa ajajaniitti koottaa gara keenyaa jedhanii. Kan ajaje immoo eenyu Bisat hoogganaa liyyuu poolisii Amaaraa yookiin poolisii addaa Amaaratu nama kana fide ajajee jechuudha. Ajajni loltuun biyyattii ajaja eenyurraa fudhachuu qaba. Eenyutu ajaja kennuu qaba. Hoogganaa isaaniiti immoo isaani kan ajaja kana kennuu qaba. So in ajajan koottaa jedhanii kuni badii loltuu biyyattii tokko waan gaariif ta'uu danda'a waan yaraaf ta'uu danda'a. Maaliif iyyuu haa ta'u garuu poolisiin naannoo tokko militarii ajajee iddoo wayitti mobilaayiz godhe jechuun badii guddaa. Kuni rakkoo guddaa uumuuf danda'a. Militarii biyyattii ajajanii Oromiyaa galii Shimallis qabee fidi jechuu ni danda'u amma. Akka amma dubbachaa jiru kanatti sadarkaa akkasiirraa akka gaaniidha kan argisiisaa jiru. Abbaa barbaadan qabani kuma kana dura jedhanii warra Oromiyaa keessa jiran kana qabnee akka hooggantoota Oromiyaa kana qabnee Bahar Daaritti itti gaafatamaa gochuu dandeenya, himachuu dandeenya jechaa jiru. So kuni maal argisiisa? Hagam akka biyyatti eenyuyyuu akka tuffatanidha kan argisiisu. Garuu badii guddaadha. Otoo seerri jiraate seera guyyaa tokko nama bulchu seera ittiin gaafachiisudha. Gaafa tokkoof nutis waan kana ragaadhaaf haa taa'uudhaaf kan dubbachaa jiru, kan dhiyeessaa jiru.
badii biyyattii sanarratti raawwate jechuudha. Inni arfaffaa dogoggora arfaffaa jechuudha. Ajajanii erga fidaniin booda egaa ajajaan immoo garagarti. Waraana kanatti garagarti nu wajjiniin lolii jedhani. Lolii erga jedhaniin booda ajaja dabarse. Bisat abbaratti bilbilee abbaranii eenyu ajajee Biraanuu Juullaa ajaje. Biraanuu Juullatiin maal jedhee ijoolleen keenya bira jiru ijoollee sanaanii qawwee keessanii gara diinatti garagarchaatoo lolaa jedhiini yoo akkas jechuu baatte walitti dhukaasatu uumamuu danda'a jedheen. Biraanuu Juullaa egaa itaa maajoorii namni jedhamu nama militarii miti garuu wanta militarii amma tokko numan dhagaa namoota militarii keessa jiranis jechuudha. Ajajni tokko kan darbu olii malee gadii miti. Inni gadaanan tokko naannoon tokko yookiin hoogganaan poolisii tokko itaa maajoorii biyyattii ijoolleen na bira jiru ijoollee sanaan waraana achi garagaraa ta'u lolaa jedhii ajajii jedhee hin ajaju. Ajajni gadiin dhufu olii dhufa malee militarii keessatti. Waan caasaa jedhamu wayii qabu miti iizii jedhanii sansalateedha afaan Amaaratiin. Akkasitti kan isaan deeman. Caasaa sanatu jira caasaa saniin deemu. Iddoo kanatti abbaran afaan guutee kan inni dubbatu Biraanuu Juullaan ajajee. Biraanuu Juullatiin ijoolleen keenya bira jiru ijoolleen kun akka afaan qawwee isaanii diinatti garagarchanii ajajii jedheen ajajee jedhe. Biraanuu Juullaa carraan qabu tolee jedheen hin ajaje. Achiin booda waraanicha jalqabanii waraanichatti galan. Kana wanti ta'e. Kana dhugaan jiru. So amma yoo xumurru jechuudha yoo waan kana goonnu yoo maalirra geenya. Dhumni keenya maalidha yoo cuunfinu wanta kana dhumarra wanti irra geenyu biyyattii sana kan ajajaa jiru biyyattii sana kan bulchaa jiru biyyattiin giddugalli biyyattii Finfinneedha jenna malee Bahar Daaridha. Waraana kan labsu kan Bahar Daar jirudha. Kani warra Finfinnee jiru ajaju Bahar Daarii. Kan waraana biyyattii kanas jalqabu Bahar Daarii. Rakkoon garagaraa iddoo garagaraatti uumee achiin booda abalutu sana godhe jedhee maqaa kan balleessu warra Bahar Daar jirudha. So walumaa galatti maaliif Finfinnee akka ta'anii simboolidhaaf Finfinnee haa ta'anii malee maqaadhaaf Finfinnee haa ta'anii malee wanti hundi kan godhamaa jiru kan xumuramaa jiru kan daffaa jiru hundumtuyyuu Bahar Daaritti jechuudha. Kanaadha kan dhugaan nuti argannu jechuudha. Yoo dhugaa kana inni hubanna inni dhugaa jiru laalla ta'ee jechuudha. Kanaaf egaa nuti odeeffannoo isinitti himuu qofaa sanaan ala wanti nuti jennu wanti nuti dhiyeessinu hin jiru garuu dhugaan jiru kana kuni akka hubatamuudhaaf kan isinii dhiyeessinu. Sanaan ala egaa oduun waraana kana keessaa otoo hin bahin Eritiriyaan ambulaansii hedduu saamteerti jedhama. Kana dura Eritiriyaan meeshaa garagaraa saamtee jirti jedhamee gabaafamee jira. Nutis gabaasnee jirra. Keessattuyyuu kaatolikiin Eritiriyaa wanta Tigraay keessaa saamame akka hin bitne jedhanii akeekkachiisanii jiru. Miseensota yookiin amantoota hordoftoota isaanii sanaan alas karaa suurri garagaraa bahee jira. Konkolaataa hedduu Tigraay keessaa saamanii gara Eertiraa akka galchanii ammas sanuma kan mirkanaa'ee har'a ambulaansiin hedduun ambulaansii 182 moo maaltu badee jedhanii egaa kuni hedduun isaanii iddoo biraa garagaraa deemanii yookiin gubatanii yookiin maal jedhanis ambulaansii hedduun gara Eritiriyaa akka deemanidha. Abiyyi kanaan egaa biyya weerarsiisuu qofa otoo hin ta'in biyyi akka weeraramte Eritiriyaan loltuun Eritiriyaa keessa galanii tarkaanfii barbaadan akka fudhatan gochuun ala meeshaa biyyattii qabeenya biyyattii saamsisuu fi biyya biraati biyya alagaati kennuudhani namni kun itti gaafatamuu qabaa tureyyuu himatamuu qabaa tureyyuu
egaa gaafa tokko kunis ragaadhaaf hin ta'a. Egaa erga kana jenneen booda gara lammaffaatti deemna. Gara lammaffaatti gaafa deemnu Shimallis hayyoota komatee jira. Waa'ee Shimallisitti deemna. Shimallis hayyoota komatee jira. Hayyoota kan inni komate immoo waanuma kana dura jedhaniidha kan inni jechaa ture. Waanuma kana dura kaasaniidha jechaa kan ture. Inni kan jedhu hayyoonni keenya bo'anii boo'ichisuu malee karoora baasanii uummanni isaanii guddinaa akka gara guddinaatti deeman hin goone jechuudhani himata hayyoota. Egaa hayyoota keessaa tokko isuma jechuun innis namni hayyuu oo jedhamu ulaagaan hayyuu walumaa galatti yoo xinnaate nama iskoolar kan jedhamu kun nama maastarsii qabuudha. Innis namuma maastarsii qabuudha. So egaa ka'umsa isaa haalaan maalirraa kan ka'e boo'icha kan inni jedhu sana jechuudha. Gara tokkoon boo'icha kan inni jedhu manni hayyoonni Oromoo yeroo hundumaayyuu wanti isaan kaasanii Oromoon akka miidhamedha. Oromoon akka miidhame kan isaan kaasanii Oromoo waan dhugaa miidhameef ka'umsumti waan sana ta'uu qabuuf handhuurri rakkoo Oromoo iddoo sana waan jiruuf miidhatirra gahe hacuuccatirra gahe. Uummanni Oromoo har'a maalirra akka amma jirru kana maaliif taane yoo jenne kaleessa keenya laalla. Ani bakka nani har'a jiru kana lafaa ka'ee as hin geenye. Kaleessa wanta hojjedhe kaleessa wanta godhetu naman har'a ta'e kana na godhe. Hundi keessaniyyuu han har'a jirtanii fi kaleessa wanta hojjettan wanti raawwattan suni waan jiruuf. So kaleessi dagatamuu qabu. Kaleessi suni kaleessi keenya madaa qaba, kaleessi keenya gammachuu qaba, kaleessi keenya injifannoo qaba. Yeroo baay'ee wanti isaan jedhan injifannoo Oromoo in gabaastanii, injifannoo Oromoo hin himtanii. Yeroo hunda Oromoon miidhamuu, rukutamuu, hacuucamuu, maalii ta'uu jedhanii naareetiivii tokko fidanii ture. Isa kana otoo hin ta'in Oromoon akkatti biyya bulchuu fi akkatti deemu, akkatti mo'atu, Oromoon injifachuu isaas himuu qabduu jedhanii ture. Egaa haala kanaanii kan inni jedhe gama tokkoon kan inni jechaa ture. Fakkeenyaaf Oromoonni baay'een lola Xaaliyaanii fi Minilik jidduu isarratti hirmaataniiru, goota qabu, biyya kana ijaaruudhaaf wanti isaan socho'an jiru. So namoota kanas kaasuu qabna. Yeroo baay'ee warra Amaaraa, iliitii Amaaraa yoo nu kadhatanii isa kan isaan dubbatan Oromoo ofitti qabuudha. Wanti isaan kaasan isaadha. Goobanaani waan lolee Oromoo haa jennu Abta Giyoorgis diinagdee yookiin Qusee diinagdee yookiin immoo Gabayyoo Gurmuu waan waraana sanarratti hirmaatee fi Oromoo hundi akka hirmaateedha kan isaan laalan. Of course iliitii Oromooti isaan sun. Iliitiin Oromoo suni achi keessatti hirmaate jechuun Oromoon hirmaate jechuu miti. Namoonni sun akka dhuunfatti hirmaatan malee Oromoon filate yookiin Oromoo bakka bu'ee miti. Kan bakka nu bu'uu danda'u nuti gadaadhaan kan filatame abbaa gadaa tokkodha. Abbaan gadaa waraana sana labse yookiin waraana sana ittisaa jedhee loltuu keenya foollee keenya garasitti erge hin jiru. Sanaa fi namni dhuunfaadhaan dhaqee yoo waraane doesn't matter. Rakkoo miti sun. Yoo Oromoon cimaadha jenne Oromoon cimaadha. Oromoon hindii bulcheera. Maliitu fudhachuu dandeenya. Maliik garba ta'eeti hindii deemee hindiitti hindii bulchaa yookiin nugusa hindii ta'e. Waan nama ajaa'ibuu miti. Oromoo hedduun gara Awurooppaa deemanii bara durii garba ta'anii Awurooppaa deemanii sana booda Awurooppaa keessatti waan gurguddaa hojjetanii jiru. Akka fedhee daallee, akka maangoondaa namoota hedduu. Bililleen mootii Jarmanii heerumuun bara sanitti mootota addunyaa kanarra jiran 13 arguun nama addaati. Bililleen egaa seenaa ajaa'ibaa hojjetteerti. Haala kanaan walaloo hedduu barreessiteerti. Ganamee yaa'ii Oromoo Awurooppaa guututti beeksisteerti. So waan nama ajaa'ibuu miti kun. Afrikaa kibbaa keessatti akka bishoo jaarsoo
namoota bebbeekamoo akka Abbaa Taamoo Minbeekii barsiisuudhaanii iddoo kanatti Afrikaa kana keessatti yoo akka Nivel Alexander kana akka taate nama kanaafi namni kun immoo abbaa qabsoo Afrikaa kibbaatti Mandeellaa fa'aa wajjin waggaa 12 nama hidhamee hin jiru. Oromoon idduma hundatti yoo carraa argate cimaa akka fedhee daallee fa'aa fudhachuu dandeenya. Nama 4 ta'aniiti barumsa kan jalqabanii nama 4 keessaa warri Suudaanii Daarfoor warri Dinkaa irraa kan dhufan jiru. Warri Dinkaa suni aga Oromoo lamaan sana akka fedhee daallee fa'aa cimoon turre booddee isaanii Kaarlitu Sheek isaan barsiisuudhaan dhufeet afaan Oromoo isaan irraa bare isaan wajjin kitaaba barreesse. Kanaafi waan ajaa'ibaa miti kun Oromoon carraa argannan cimaadha. Oromoon cimaadha jechuun keenya warri kun cimaa miti jechuu kooti miti. Carraadha hundumaayyuu kan godhu jechuudha. Carraa sana argatanii jennaan. Inni guddaan carraa suniin uumamneef Oromoodha. Kanaafi boonya Oromoo baadiyyaa keessatti hambisan. Oromoo akka hin baranne godhan. Kanaafi Shimallis Abdiisaa ammas deebisaa itti himaa. Kitaaba kennaafi kitaaba Oromoon barreesse dhiisaa. Kitaaba warri adii warri independent ta'anii jechuudha. Isaan kun fakkeenyaaf Markaakis kitaaba barreesse kennaafi Markaakis sirriitti ibsa. Sirriitti argisiisa. Hacuuccaa bara sana ture jechuudha. Amaartii mataa isaatiin tashaala xibabu kitaaba isaa yoon qabdan ta'e isiniin kennaa nama kana kennaafi boo'icha hin boossu haga nuun jedhu inni isaa argu. Ofuma isaatiif iyyuu egaa dubbii isaa keessatti har'a innumtuu gara tokkoon waan boo'u fakkaata. Hanga amma warri biyyattii sana keessa jiranii mootonni kuni sirni isaanii maaliin Oromoon akka hin guddanne godhe sanuma jenna nutis sanuma jenna. Har'as wanti sun hin dhaabanne garaagarummaan keenya sana. Har'as mootummaan inni tajaajilu Shimallis dabalatee mootummaan inni tajaajilu hin dhaabanne. Oromoon akka hin guddanne akka carraan arganne gochaa jira. Barumsa qofaa miti kan nuti jennu. Barumsi waan tokkodha. Ummata hiyyeessaa fi ummata baadiyyaa hafe kanaafi yes upward mobility jedhamee afaan Ingiliziitiin karaan upward mobility karaan akka abbaasaa sana qonnaan bulaa ta'ee hin hafne karaan qonnaan bulaa sana keessaa bahee xinnoollee ija addunyaa argee waan addunyaarra jiru ittiin baru karaa tokko qofaadha. Barumsa qofaadha. Hundi keenyayyuu barumsatu achii nu baase. Barumsatu nuti hundi keenya hedduun keenya ilmaan qonnaan bulaati. Ilmaan qonnaan bulaa kana ta'anii waan baranneef barumsa carraa takkitti arganne sanitu achi keessaa nu baaseeti iddoo biraa deemne. Innuu tattaaffii meeqa keenyattu yeroo ijoollummaa jirru kophee qabnaa ture. Meeqaa keenyattu kitaaba qabnaa ture. Meeqaa keenyattu waan ittiin barreessinu qabnaa ture. Meeqaa keenyattu waan nyaannu qabnaa ture. Hin jiru. Nutti kolfuu ture yeroo sanitti waan nyaannu dhabnee gaafa rakkan barataa taane jechuudha. Kophee malee gaafa mana barumsaa deemnu nutti kolfuu ture. Ani nama tokko waan ani hin dhoksine kophee malee nama barate keessaa tokko jechuudha. So haala kana keessaa baaneeti kan iddoo kana geenye tarii Profeesaras maalis kan jedhamne baay'een hayyoonni jechuudha. Kun hundi maalirraa kan ka'e waan ummata keenya baadiyyaatti iyyummaa jalatti hidhanii qabaniif. Ummanni keenya hanga dargiin dhufee hanga kitaabni suniin jira kitaabni Zagayyee Asfaaw hanga dargiin dhufee lafa kennuufitti ummanni keenya parsantiin 90 ol ciisanyaa ture. Lafa isaa qoteeti warra har'a gamoo ijaare kana kan inni sooraa ture. Isaan duroomsaa kan ture. Isaan qabeenya sana kuusatanii jiru. Qabeenya sana qabatanii kan Oromoon hojjate saniin kan Oromoon isaanii hojjate isa sana kuusatanii isa dilbii sana qabeenya sana saamanii achiin booda Finfinnee dhufanii magaalota gurguddaa keessa qubatanii biizinasii gurguddaa banatanii kan barumsaa gaarii argatu isaan kan jireenya gaarii jiraatu isaan kan kophee qabu konkolaataa qabu maalii qabu isaan
warri kun kan carraa akkasiin qaban. Sana booda ilmaan kun immoo nuti warri dhufne kun warri reefu baranne kun isaan wajjiniin dorgomaa nuun jedhu. Oromoon hiyyeessa ta'e kan hiyyeessa ta'e waan boo'icha baay'isanii fi nuun jedhu. Boo'icha kan baay'isnuu fi waan rakkoo qaba. Namni rakkoo hin qabne daa'imni rakkoo hin qabne hin boo'u. Daa'imni rakkoo hin qabne hin kolfa'ee. Daa'imni rakkoo hin qabne yeroo hundumaayyuu itti toleeti kan inni deemu. Warri kun kan hin boonye fi waan itti toleef, waan gaarii qabaniif. Magaala yeroo tokko Dr. Gammachuun walgahii wayii irratti diinagdeen keenya guddachaa waan jiruuf waa'ee fiilmiti. Waan ijoollum yeruma jechuun dargaggummaa kootti akka carraa guyyaa sana kan Dr. Gammachuu wajjiniin riisarchii wayii dhiyeessinee achi fiilmiin keenya maaliif hin guddannee jennee achiin booda warri aangoo mootummaa kana qaban jiru. Isaan namni tokko hoogganaa wayiiti. So diinagdeen keenya waan hin guddatanii fi amma diinagdeen keenya waan dachaa lamaan guddachaa jiruuf ammaan achi waan tokko rakkoon hin jiru fiilmiin keenya hin guddataa gaafa jedhu yeroo hundumaayyuu soba akkasiin dadhabee jedhe Dr. Gammachuun. Soba akkasiin dadhabee nama fooqii qabu yookiin nama qarshii miliyoona tokko qabu 10 magaala Finfinnee keessaa maqaa naa dhahi achiin booda diinagdeen keenya akka guddachaa jiru sin amanaa jedhe. Maqaa dhahuu hin dandeenye. Hin jiru. Waan hin jirretti immoo boo'uun waanuma jiru. Waan dhabneef. Eenyuyyuu taanan Oromoon amma baratee meeqatu liqaa argata. Liqaa eenyuuf kennamaa jiraam? Meeqatu diinagdee sana keessa meeshaa biyya alaatti erga. Meeshaa biyya alaatii galcha. Industirii keessa manufakcharingii keessatti Oromoo meeqatu hirmaachaa jira. Oromoo meeqatu immoo biyyaa bahe. Oromoo meeqatu biyya san jiraachuu dadhabee biyyaa bahe. Hayyuun isinii hayyuun keenya hin gumaachine jedhan isinii miti kan hayyuu hidhaa jiru. Shimallis Abdiisaa miti kan Jawaar faa hidhe. Isaa miti kan itti bilbilee reeffi gara Finfinnee taa deebi'uu jedhee achiin booda ergaa jiddugala galaniin booda jiddugalatti itti marsiisee kan Jawaar hiisise Shimallis Abdiisaa miti. Hayyuu akka Jawaar kana hidhaniiti hayyuun keenya gumaacha dhabe jedhu. Gara biraatiin biizinasii namni tokko mootummaan hamma fe'aa hojjetu biyyi mootummaan guddise hin jiru. Biyyi walumaa galatti biyyi komaand ikonomiidhaan yaalan mootummaan waan baay'ee hojjechuu yaalee mootummaan waanuma hundumaayyuu to'atee guddisuu yaalee biyyi guddate hin jiru. Yaalame sun. Mootummaan waan namni dhuunfaa hojjechuu hin dandeenye keessa hoo gale waan fudhatama qabudha sun. Sanaan ala namoota dhuunfate kan biyya guddisan. Namoonni dhuunfaa yoo invest godhanidha. Namoonni dhuunfaa yoo qabeenya godhatanidha. Qabeenya akkatti Oromoo tokko ishuma mootummaa nama barate hayyuudha. Hayyuu kana keessa barsiisaa yuunivarsiitii haa fudhannu. Barsiisaa yuunivarsiitii akka qarshii inni hin qabanne waa meeqa kan inni godhan seevingii akka hin qabaanne jechuudha. Fakkeenyaaf jireenyi mataa isaatiin ba'aa guddaa tokko barsiisaa kanatti hayyuu kanatti jechuudha. Ba'aa tokko sanaan ala ba'aa biraa qaba. Hidha Abbayyaa jedhanii irraa fuudhu. Maaliin rakkate jedhanii irraa fuudhu. Warra Beenishaangulii jedhanii irraa fuudhu. Amma immoo Abiyyi paarkiin ijaara jedhan maalii gabataa la shaggare gabataa laagare meeqatti baasa namni kun. Isa kana erga hunda irraa fuudhanii erga waan inni qabu kana harkaa saamaniin booda akkam godhee seef godheeti kan inni invest gochuu danda'u namni dhuunfaa kun. Eenyutu invest gochuu danda'u? Eessaa dhufa qarshii dhumti kun? Qarshiin ittiin invest godhan kun jechuudha. Lammaffaa innoveeshiniin hin jajjabeeffamu. Namoonni uumanii biyya sanatti akka barakatan hin barbaadamu. Namoonni hojjetan akka biyya sanatti hojjetan hin barbaadamu. Akka karuma kamiin iyyuu yookiin hamilee dhaban yookiin biyyaa ba'anidha kan isaan godhan. Business environmentii. Kan biyya yeroo jiru businessiin qabaatu. Finfinneetti jechuudha.
Finfinneetti gibira kanan kaffalu Ambooti. Eeyyama sana baasuudhaaf yoo xinnaate ji'a tokkoon Ambootti deddeebi. Eeyyama baasuudhaaf. Eeyyama daldala sanaa baasuudha jechuudha. Gibira kaffaluuf guyyaa 3 guyyaa 4 na fudhate. Inumaayyuu natti dheekkamu gaafani Ambootti gibira kaffala gaafan jedhu yeroon eeyyama faa haaromsiisuudha yeroo tokko Ambootti kan haaromu jira isa gaafan dhaqu maaliif asitti kaffaltaa naan jedhan. Gibirri nani kaffalu kuni Amboo keessa Oromoo tokkoo fi teessoo barataa tokko yoo ittiin bittanii ana na fayyada na gammachiisa. Finfinneenis kan keenya on kaffale rakkoon qabu garuu Finfinnee kan kaffalu hedduu jira. Amboo kan kaffalu jiru. Amboo mana barataa tokko foo teessoo ittiin bittan waan ani kaffalu kanaani anaa fi gammachuu guddaadha gaafan jedhuuni inumaayyuu warra na qabe jira garagaree akkam kana jetteedhan biyya maalinni waan akkasii jedhanii jechuudha. Haala sanaanii eeyyama baasachuuf gibira kaffaluuf eeyyama sana haaromsuuf warri hin beektu hedduun keessanii hagam akka isin dhamaasan hagam akka isin deddeebisan Finfinnee keessaa qarshii kennuu baannan hin haaromsamu. Haaroma kanan Finfinneedha haaromsu jira waggaa 3 fi waggaa 2 moo waggaa 3 fi hojjette sana keessa guyyaa tokko otoon hin kaffalin kan haarome hin jiru. Gubboo jechuudha. Yeroo baay'ee yaalee ture gubboon kaffalu jedhee dhumarra hanga dhumaa deemee hin jiru hin haaromuu naan jedhanii booddarraati harkaan hin deemtu jedhanii ifatti na gaafatan. San qarshii xinnoon waan guddaa miti qarshii 200 300 aguma ta'e kennu kanan jedhan isaan. Sana kennanii jennaan hundumtuu sa'aatii tokko keessatti kan isaan haaromsiisan. Yeroo tokko ji'a 3 na eegsisanii ji'a 3 na haaromuu didee gaafan qarshii 200 kennuu fi daqiiqaa 30 keessatti na haaromsan. Finfinneetti kana maaliif kan investing goone jedhanii jechuudha. As Ameerikaa keessatti biizinasiin qabam Minnesota keessatti. Minnesota eeyyama gaafan baasu Minnesota bakka eeyyama baasan eessa akka ta'e hin beeku. Onlaayinii jira. Onlaayinii daqiiqaa 5 na fudhata. Daqiiqaa 5 keessatti eeyyama baasa. Kana Ameerikaa jechuudha. Ameerikaa kanaaf Ameerikaan kan guddatte bakka environmentii yookiin haalli hojii maataa garmalee mijataa waan ta'eef hundumatu dhufee invest godha. Na invest nan godha innaan si jajjabe. Liqaa barbaadda taanan liqaa sii kenna. Hojjedhuudha kan isaan beekan. So kanaafi nama komachuu miti. Haala mijeessuudha. Duraan dursee kan biyya tokko guddisu. Haala amma jirru kanaan immoo waraana labsaa, waraana ganamaa galgala, waraana walitti qarachaa biyyi guddatu hin jiru. Warra mootii durii faarsaa isaan sana Atsee sanaa fi siidaa ijaaruudhaaf biliyeena tokko doolaarii biliyeena tokko baasaa biyyi guddatu hin jiru. Sana rakkoon kan jiru. Egaa kanuma jenna deebiin keenya Shimallisii fi sanaan ala gara diinagdeetiin yoo ilaallee jennu oolmaa Oromiyaa jalatti liqaan biyyattii qarshii tiriliyeena 1.2 gahee jira jedhamee jira. Kun egaa badii guddaadha. Walumaa galatti akka biyyattiitti gaafa laalamee jedhu naannoo biliyeena 5 kan jedhamaa jiru. Doolaara biliyeena 5 kan jedhamaa jiru. Liqaan biyyattii irra jiru. Liqaan kun hin deebi'u taanani liqaan kun amma dafee hin deebi'u taanani biyyattiin kana booda liqaa akkan arganneeyyuu gochuudhaaf deemaa jiru jedhamaa jira. Kanarraa kan ka'e egaa baay'een sodaa guddaan itti uumameera mootummichatti. Sanaan ala liqaa kana kaffaluudhaaf qarshiin hin jiru. Doolaarri hin jiru. Doolaara gamtaan Awurooppaa dhorkatee jira. Ameerikaan dhorkatteerti. Waanuma xinnoollee silaa amma dhala liqaa kana guututti kafaluun hin danda'amu. Amma eessayyuu dhufee kafalamuun hin danda'amu. Amma liqaa kana kan kafalee fi
rakkoo kana keessaa isaan baasu yeroo kanatti hin jiru. Amma kan dubbatamaa jiru liqaa kana nuu dheeressaa yeroo nuu dheeratu jedhanii isaan wajjiniin dubbachuudha falli jiru jedhanii kan dubbachaa jiranii. Haa ta'u malee nuu dheeressaan kun mataa isaatiin dhalli mataa isaatiin hedduu akka dabalu godha. Dhala qofaa miti ammatti dhala sana barbaadu isaan hunduma caala dhala liqaa kana kan kenne Chaayinaadha. Chaayinaan haala kanaanii dabalee hin kennu jechaadha. Dabaltee hin kennitu taanaan immoo liqaa biyyoota gara garaatirraa argachuun rakkisaadha. Walumaa galatti biyyattiin bilaak liistii keessa galuudhaaf deemaa. Bilaak liistii keessa gaafa galtu biyyattiin rakkoo guddaadha kan ishiin keessa galtu. Egaa liqaa argachuun rakkisaa ta'a. Liqaa tasumaayyuu hin argatanii isa deebisanii ijaaruudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kanaaf waan hin taane keessa galanii kan rakkachaa jiran amma akkamitti akka isaan ba'an hin beeknu garuu walumaa galatti haalli biyyattiin diinagdeen biyyattii irra jirtu baay'ee kan nama sodaachisu.